Maal Oromoo kiyya maal mucaan kiyya beekun amma bakka alkan kana bichaa qaba maal Oromoo kiyya amma duratti na dawwalee boru sa'aatii jaambooda dabaddabuun hin jammarama haadha tonatti cakkantee naan jiru maal Oromoo tiyyaan dijaajjus dadhabee maaloo natti hin cakkanina mucaa kiyya nan lafatti isinii kenne mana samii irrattan isinirraa fudhadha maal Oromoo kiyya natti hin cakkanina maaloo ani isinii du'e maaloo gooftura kiyya maaloo Oromoo koo natti hin cakkanina maaloo mucaa kiyya du'arraa naa baraaraa maaloo boleeyyanko malo haadhawanko malo firako malo anisin dawwale daraa waaqa daraa lafa malo harma haadha teessaniitiin isin qabe garaa haadha teessaniitiin harka fuudhee jaalatamtoota hordoftoota keenya jirra jirtu fayyaa keessanii baga jiraattan jirra galata waaqayyoo dhugaa dubbachuuf haati kun baay'ee garana nyaattee baay'ee waanuma godhu wallaale jechuudha waanuma jechuun wanta godhan nama wallaalchisa jechuudha isheenis biyya namaa jirti biyya namaa keessatti waa baay'eetu nama rakkisa dhugaa osoo biyya ofii ta'e kan deemaniitu kadhatu firoo fi bira dhaquu dhugaa dubbachuuf waa baay'eetu nama rakkisa egaa akkuma jette mooyyuu kan isheenis itti gadi baatee jirti uummata isheetitti gadi baatee jirti haati kun dhugaa gargaara waan dandeessaniin adaraa mucaan ishii akka jalaa hin qabamne jalaa hin dhaannamne adaraa isinitti haa ta'u dhugaa baay'ee tokko jechuudha garaana nyaatte yeroo baay'ee jechuudha ijoolleen karaa Liibiyaatiin deeman kunniin akka qabaan jiru hin beekan ta'e akka dararaan jiru hin beekan ta'e waan isaan fugaluu dida jechuudha dhugaa karaa Liibiyaa deemurra karaa Suudii kanaa iyyuu wayyanatti fakkaate karaa Suudii kana baay'ee hin jiru jechuudha bishaan bira darbinaan baay'ee hin jiru natti fakkaata Suudiin kuni garuu karaa Liibiyaa sun baay'ee ulfaataadha daraa ijoolleen akka achiin hin deemne garuu nama hin dhaga'an jechuudha aarirraa fa'aa jechuudha biyyatti kan hojiin dhabamuu kan barumsa hin darbine fa'aa jechuudha kanneen isaan dhufanii biyya ormaa kana keessatti dararaa hedduu argaa jiran warroota akkasiiti jechuudha dhugaa baay'ee nama gaddisiisa waaqayyoon jechuudha haadha teenya gargaaruu dhugaa achi isaa haa baasuu isaallee nagumaan lubbuu isaa qofaan nagaadhaniin biyya isaatitti yookaan isaa deebisuu haadhuma tana laalee rabbii isaaf haa araaramu isinis waan qabdaniin bira dhaabbadhaa Oromoo akkuma kinuu argitan akkaawuntiin ishiisa kana maqaa ishiitis isa amma dura na biratti argitan kana jechuudha. Akka gargaartanii waan qabdaniin obboleessa keessan obboleessa keenya na lammiitu lammiidha fi namni yoo waliif hin birmatin immoo wanti godhan tokkollee wanti walii godhanii gaafuma lafarra jiran kana walii birmachuudha erga du'anii booda wanti godhamu waan hin jirree fi kanaafuu waliif birmachuun aadaa keenya nuuf haa ta'uun isiniin jedha. Dhugumaatti jechuudha baay'ee nama gaddisiisa dhugaa maan ishii walaaltanii haati kun dhugaa baay'ee nama gaddisiisti maal godhure dhugaa dubbachuuf wanti godhan hin jiru nyaanna nama nyaatti isheenis kinoo biyya namaa jirti innis immoo iyyuu nan hojjetadha naa darbitti tariitoo haadha koo kanayyuu biyya ormaa keessaa galchinna laata kan jedhu jechuudha aariin garagaraa namatti dhaga'ama tokko mootuyyuu hin beekuu jireenyuma gaarii waan jiraatamuufi akkasuma waanuma karaa gaarii deemanii achi gahan bakka shaggaa san bakka gaarii sana waan gahan namatti fakkaata garuu immoo kunoo haala kanaan qabamaniitoo jechuudha namas dararanii ofiifis dararamuu dhugaa garaan haadha dhalee kinoo akkanatti rarra'aa jechuudha ijoollee baay'een jechuudha Liibiyaa keessatti kan qabamanii ijoollee hedduudha biyyarraa dhufanii kan gargaarsa dhabanii haga ammaatirra jiran kan hidhamanii qaxaqaxamaa jiran waan baay'eetu jira jechuudha dhugaa. Garuu kana osuma dhaga'anuu deeman ta'e hin beeku ani yeroo darbe keessatti jechuudha waggaan guunne garuu Mubaarak jechuudha yoo yaadattan ta'e Liibiyaa keessaa ijoollee baaseen jira waan jedhu wayii jechuudha dubbateeti jira yeroo geemii taphate tokko jechuudha isa irra caalaa warra isaayyuu xiqqoo kan namaaf sagalee ta'u ijoollee karaatti babbaddu kanaaf kan sagalee ta'u Mubaarakii ture amma innillee kinoo ofiisaatiifuu dhukkubsataa ta'e jechuudha dhiisee waan godhu wallaalee dhiiseeti jira jechuudha namni yoo fayyaa qabu kan namaa birmatu isin immoo iyyuu adaraa waan qabdaniin bira dhaabbadhaa obboleewwan keenya kana gargaaru obboleessa keenya
haadhi keenya kun akkanatti nutti boossee wanti godhan hin jiru. Waan biraa yoo dadhabdan sheeruma godhaatuma warra qaban biraan warra gargaaruu danda'an biraan woo qabaachuu baatan jechuudha. Sagalee ta'uun dubbachuun waan tokko jechuudha. Kanaafuu dhugaa baay'ee nama gaddisiisa. Wanti jedhanii fi wanti dhiisanillee nama harkaa bada. Adaraa isiniin jenna. Sheer godhaatoo homaa tokko gatii isin kaffalchiisu laayikii godhaatoo bakka namni gargaaruu danda'uun namni achi deeme maallaqni illee argamu achiyyuu baasuudhaafuu nama barbaachisa jechuudha. Achumaa'uu fuudhuudhaafuu achumaa'uu maallaqa sanuu kaffalanii lubbuu nama kanaa baraaruuf nama barbaachisa. Nama akkasii san biraan illee tariitii gahuu dandeessu. Harki isin sassatiin yeroo namni waa hojjetu jechuudha viidiyoo wayii. Akkasumas TikTok irratti bakka bu'ata baay'eetti maxxanfamee jira. Akka isin immoo bira dhaabbattan abdiin qabaanii dhugaa dubbachuu fi haati keenya kun garaa nama nyaatu umurii isaanii kanaanuu biyya namaa keessa hojjechuun isaanii baay'ee tokkotti ulfaataadha dhugaa dubbachuu fi haati kun amma haadha naa ta'u jechuudha. Dhugaa haadha anaaf ni ta'u garuu isaan umurii isaanii kanaan biyya namaa kana keessa mucaa hagas ga'u kan qabanu jechuudha. Yeroo ammaa ijoolleen akka garaa ofii namaa hin taatu. Anis deemeen of jijjiira jedheetoo jechuudha. Innis yookaan kan biyyaa dhufe garuu karaatti qabamee kinoo haala kanaan dararamaa jira. Rabbumti harka diinatii isa haa baasu. Ishees Rabbi gargaaree waan gadaamisaa ishee gargaaree garaa haa laaffisuuf jechuudha. Uummata garaa haa laaffisuufi isinitti iyyattee jirti gadi baate kunoo hojii ishii tarraa illee baatee dhugaa garaan dhalaa akkana nama godha. Baay'ee nama mararti jechuudha. Wannummaan haasa'aniyyuu hin jiru. Akkasii isiniin jedha hordoftoota kiyyaa horaa bulaa deebanaa isiniin jedha. Yoon balleesse immoo iyyuu dogoggora kootiif dhiifama isiniin jecha koomentii jalatti yaada qabdan nuuf barreessaa. Amma viidiyoo biraatiin walitti deebinutti horaa bulaa.